torbeen sadaffaan Sooma Guddichaa Mikuraab jedhamuudhaan beekama. Mikuraab jechuun iddoo sagadaa akkasumas immoo iddoo waaqeffannaa Yihuudootaa akka inni ture kitaaba irratti barreeffameera. Waa'ee Mikuraabii wal qabsiisee kitaaba qulqulluurraa Wangeela Yohaannis boqonnaa 2:13 irraa kaasee dubbii sagalee Waaqayyoo jiru isiniif dubbisee daqiiqa muraasa waa'ee kanaa waliin dubbanna. Waaqayyoon nama keenya wajjin ta'e akka nu gargaaru fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Ayyaanni Faasikaa Yihuudootaas dhiyaate ture. Gooftaan keenya Yesuusis gara Yerusaalemitti ol ba'e. Mana qulqullummaattis qotiilee fi hoolota, gugeewwanis warra gurguran, warra qarshii geeddaranis ta'anii isaan arge. Qaccee wadaroos qopheesse. Qotiilee fi hoolota hundumaa mana qulqullummaa keessaa ni baase. Maallaqa geeddartootaas ni bittinneesse. Gabateewwan isaanis gaggaragalche. Warra gugee gurguranis kanaasii baasaa mana abbaa kootii mana daldalaa hin taasisinaa jedheen. Bartoonni isaas hinaaffaan mana keenya nyaate jechi jedhu barreeffamee akka jiru yaadatanii jedha. Waa'ee sagalee kanaatiif maqaan Waaqayyoo kan ulfaatee fi kan galatoome nuuf haa ta'u. Egaa Gooftaa fi Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa kanatti gara mana qulqullummaatti galee mana qulqullummaa isaa keessatti namoonni bara sana turan warri Yihuudootaa daldala foonii mana qulqullummaa keessatti raawwachaa akka turan barreeffameera. Egaa guyyaa kanatti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mana qulqullummaa yookaan immoo gara Yerusaalemitti ol ba'ee mana qulqullummaa keessattis qotiilee, hoolota akkasumas immoo gugeewwan akkasumas immoo warreen qarshii geggeeddaratan achi keessa akka isaan jiran ilaaleera. Guyyaa kanattis Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos taateen achi keessatti raawwatamaa jiru kuni kan inni fedha isaatiin mana qulqullummaa keessatti akka raawwatamu ajaje osoo hin taane namoonni kun hojii foon isaanii keessatti raawwachuu isaanii yommuu argu isaanitti aareetu qaccee wadaroo akka inni qopheesse dubbata. Kanaanis qotiyyoowwan achi keessatti gurguramaa jiran akkasumas immoo hoolota achi keessatti gurguramaa jiran akkasumas immoo gugeewwan achi keessatti gurguramaa jiranii fi namoonni qarshiiwwan geeddarachaa achi keessatti daldala foon isaanii itti raawwachaa turan sana mana qulqullummaa isaa keessa akka isaan ba'an isaan taasiseera jechaadha. Egaa Gooftaan keenya akkuma dursee faarfataan Daawit faarfannaa 68 yookaan 69 lakkoofsa 9 irratti hinaaffaan mana keenya nyaate jedheetoo qulqullichi dubbate. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbii raajicha dursee dubbachiise kan akka inni raawwatuuf guyyaa kanatti waa'ee hinaaffaa mana isaa guyyaa itti dubbateedha. Egaa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara mana isaatti yemmuu inni galu mana qulqullummaa keessatti hojiiwwan daldala foonii raawwatamaa turuun isaanii warri Yihuudootaa barootaaf haala garaagaraatiin gurgurtaa yookaan immoo daldala foonii isaanii itti raawwachaa akka turan kan nutti agarsiisudha. Egaa kanaanis wal qabsiisee qulqullichi Awugisxiniyoos waa'ee namoota kanaa yeroo dubbatu akkas jedheera. Gurgurtoonni kun Waaqayyoo tajaajiluu caalatti faayidaa isaanii barbaacha mana qulqullummaa mana daldalaa kan taasifatanidha. Lapheen namoota kanaa Waaqayyo waliin osoo hin taane qabeenya gurguranii fi maallaqa walitti qabatan waliin jedhe. Egaa namoonni kun tajaajiltoota. Hojiin isaanii garuu mana Waaqayyoo tajaajiluu caalatti isaan mana qulqullummaa keessatti daldala isaan gaggeeffatan irratti kan xiyyeeffatan turan jedhe. Dabalees immoo lapheen namoota kanallee Waaqayyo wajjin osoo hin taane qabeenya isaan gurguratan yookaan immoo maallaqa isaan walitti qabatan san waliin ture jedhee dubbata. Egaa kana jedhee sitti dhufee akkas jedhe. Namoonni kun Gooftaaf bitamuuf osoo hin taane isa gurguruuf kan walitti qabamanidha. Gooftaaf bitamuudhaaf osoo hin taane isa gurguruuf kan walitti qabamanidha. Booda irratti egaa namoonni kuni waaqa isaanii kan ta'e uumamtoota maraa kan ta'e samii samoota irraa bu'ee haadha keenya qulqulleetti dibroo maariyaam irraa foon ishee irraa foon lubbuu ishee irraa immoo lubbuu fudhatee dhala namaa fayyisuuf dhala namaa kan ta'e addunyaa kanaa gabrummaa cubbuu jaraa gara bilisummaatti akkasumas immoo gara jireenya bara baraatti ceesisuudhaaf dhala namaa kan ta'e waan ta'eef
isa hubachuu dhabuu isaanirraa kan ka'e akkasumas immoo waaqa akka inni ta'e hubachuu dhiisuu isaanirraa kan ka'e jireenya isaanii keessatti waaqayyoodhaan mormaa kan jiraachaa turan waan ta'aniif darbees biyya lafaarratti jireenya foon isaanii malee waa'ee jireenya samii kan hin yaadne waan turaniif waaqa isaanii gurguruudhaaf warroota jiraachaa turan akka isaan ta'an qulqullichi kun dubbata jechaadha. Egaa namoonni kun gooftaaf bitamoo osoo hin taane isa gurguruuf kan walitti qabamanidha. Isaaniifis achitti aarsaa kan ta'u qulqulluu foon isaa fi kabajamaa dhiiga isaa osoo bitanii wayyaafi ture jechuun dubbateera. Egaa namootni kun nyaata foon isaaniitiif yookaan immoo qabeenya biyya lafaatiif achi keessatti daldala gaggeessuu caalatti osoo isa jireenya kennu akkasumas immoo nyaata bara baraa fi dhugaatii bara baraa kan ta'e foonii fi dhiiga isaa osoo bitanii isaanii wayya ture jechuun dubbateera. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 6:53 hanga 54tti gaafa dubbisnu gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos foon koo kan nyaatu dhiiga koos kan dhugu inni jireenya bara baraa qaba jedhe. Egaa namni foon isaa nyaatu malee dhiiga isaa dhugu malee jireenya akka hin qabne akka dubbatu namoonni kun immoo daldala biyya lafaatiif jecha waaqa isaanii dhiisanii akkuma haala waaqayyoon hin barbaanne deddeebi'aa turan namoota kanaaf garuu kan isaaniif wayyu qulqulluu foon isaa fi kabajamaa dhiiga isaa osoo bitanii isaaniif wayya ture. Qabeenya biyya lafaa yookaan immoo wantoota gatii hin qabne sanaan biyya lafaa irratti dabarsuu isaanirraa jedhee dubbata. Waaqayyoon gara foonii fi dhiiga isaatti dhiyaannetoo jireenya bara baraa akka argannu hunduma keenya iyyuu nu gargaaru. Egaa waa'ee namoota kanaa dursee waaqayyoon raajicha Isaayyaas irra bulee akkas jechuun dubbatee ture. Egaa isin yaa dursitoota Sodoom dubbii waaqayyoo dhaga'aa. Isin yaa uummata Gomoraa seera waaqayyoo dhaggeeffadhaa. Baay'inni aarsaa keessanii anaaf maalidha jedha waaqayyo. Aarsaa korbeessa hoolaa gubatuu fi cooma goromsoota yookaan firiidaa quufeera. Dhiigni qotiyyoo fi korbeessa re'ee na hin gammachiisu. Ana fuulduratti mul'achuuf yoo dhuftan kana eenyus isinirraa barbaada. Kanaafis dirree koo deebitanii hin hojjettanii jedha Isaayyaas boqonnaa 1:10 hanga 12 irratti dubbii sagalee waaqayyoo barreeffameera. Egaa warri kun aarsaa kakumoofa dhiyeessa turaniiru. Uummanni aarsaa mana qulqullummaatti galchullee achuma isaan bitanii akka aarsaa sana galchaniif haala mijeessaa garaagaraatiin raawwachaa turaniiru. Egaa waaqayyoon garuu jechaa kan jiru aarsaa isaanii osoo hin taane akkasumas immoo isaan laphee isaaniitiin gara waaqayyootti deebi'uu fi isaa bitamuu isaanii barbaada waan ta'eef aarsaan keessan anaaf maalidha jedhe. Yoo laphee irra hin taanee fi akka waaqayyoon barbaadutti yoo hin taane aarsaan keenya gatii akka hin qabne dubbata jechaadha waaqayyoon. Kanaanis immoo aarsaan korbeessa hoolaa gubamuu fi cooma goromsoota yookaan firiidaa quufeeraa jedhe. Dhiigni qotiyyoo fi korbeessaa re'ee na hin gammachiisu jedhe. Kan waaqayyoon barbaadu laphee keenya laphee isa cabeedha malee. Faarfannaa 50 irratti ani laphee cabeedha malee lapheen cabee waaqayyoodhaaf akka inni bitamu namni jireenya isaa guutuudhaan waaqayyo wajjin akka inni jiraatu waaqayyoon kan barbaadudha malee akka namoonni jedhan aarsaa duwwaadhaan miti. Har'as nuti mana qulqullummaatiif kennaawwan garaagaraa kan kenninu. Akkasumas immoo akka waaqayyoon barbaadutu osoo hin deddeebiin guyyoomsaa kan fakkaatu waan hannirraa yookaan immoo haala waaqayyoon gammachiisne waan argannerraa qarshii mana qulqullummaatiif of kennine nuti dursinee ofii keenya barbaadamuu fi gara mana waaqayyootti deebi'uu osoo hin qabnu qarshii keenya qofa mana qulqullummaatti yoo argine gatii akka hin qabaanne nutti dubbata jechaadha. Mana qulqullummaatiif aarsaa dhiyeessuun hin barbaachisu jechuu osoo hin taane dursinee garuu kan dhiyaachuu qabu nuyidha. Akkuma wangeela Maatiyoos boqonnaa 6 irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nama aarsaa fuudhee gara mana isaatti deemuun akkas jechuun akka dubbate. Deemiti obboleessa kee isa wallolti sanaan araarami kootu sana booda aarsanaaf dhiyeessita akka inni jedhu nutis cubbuu keenyarraa qulqulloofne aarsaa waaqayyootiif dhiyeessuun akka nurraa jiraatu. Waaqayyoon dursee laphee keenya kan ilaalu malee aarsaa nuti qabannee dhumne sana akka hin taane hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf yaada qulqullaa fi waaqayyoo biratti eebbifamaa ta'een dhiyaachuun barbaachisaa akka inni ta'e yeroo nu hubachiisu akkas jechaadhaan uummata kana komateera jechaadha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa kanatti
namoota sana jalaa iddoo isaan bittaaf gurgurtatti gaggeessaa turan sana gaggaragalchee gabatota isaanii jechuun dubbateera. Egaa qulqullichi Tewoodiroos immoo waa'ee kanaatiin wal qabsiise gooftaan keenya kan inni gaggaragalcheedhe iddoo daldala isaanii qofa osoo hin taane aarsaa kakuu moofa sananii gaggaragalcheedhe. Aarsaan kakuu moofa gugeewwan turanii qotiyyoota turanii aarsaan kakuu moofa raawwata qalaman turanii anaaf gooftaan keenya immoo kan inni dhufe aarsaa kakuu haaraa kan ta'e ofiisaa waan ta'eef mana qulqullummaa keessattis aarsaan kakuu haaraa inni cubbuu dhaloota kanaa kutuu danda'uu fi akkasumas immoo sababii cubbuu dhaloota kanaatiif dhiiga isaa dhangalaasuudhaaf foonsa kukkutee nuuf laachuuf kan dhufe gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos aarsaan kakuu haaraa isa waan ta'eef gugeewwan aarsa dhiyaachaa turaniif qotiyyoota aarsa dhiyaachaa turan sanaan hoolota aarsa dhiyaachaa turan sanaan akkasumas immoo wantoota baay'ee aarsa dhiyaachaa turan sana ari'ee baasuudhaan akkasumas iddoo aarsaanii sana waliin isaan baasii jedhee dubbatachaadha. Kana boodatti isin singa'eera bara kakuu moofatti aarsa dhiyaachaa turtaniittu aarsaan keessan garuu dhugumaan fayyina gonka ta'etti kan nama geessu hin turre amma garuu fayyina gonka ta'etti nama geessuudhaaf cubbuu addaam sana keessaa baasee gara bilisummaatti ceesisuudhaaf addaam waanjoo gabrummaa keessaa addaan baasee bilisummaatti ceesisuudhaaf kanan dhufe fayyina gonka ta'e laachuudhaaf kanan dhufe ana aarsaan kakuu haaraa jechuudhaan aarsaawwan kakuu moofatti dhiyaachaa turan sana isaan gugubbisee baaseera jechaadha. Aarsaa kakuu haaraa kan ta'e isaa akka inni ta'e dabaleetis immoo aarsaa kakuu haaraatti kan dhiyaatu mataa isaa akka inni ta'e dubbata jechaadha. Kanaan guyyaa kanatti gooftaan keenya gabaa sana osoo hin taane aarsaa kakuu moofas dabalataan kan gaggaragalchi ta'uusaa dubbata jechaadha. Egaa qulqullichi Daawit dursee inaaffaan mana kee na nyaate jedhee Daawit kan dubbate kuni abbootiin keenya hiika tokkummaa irratti akka nuti teessanitti inaaffaan kuni inaaffaa gooftaa keenya amma fannootti geessiteedha jedhu. Inaaffaa gooftaa keenya amma fannootti geessiteedha. Dhala namaa bilisa baasuudhaaf gabrummaa seexanaa jalaa gara bilisummaatti ceesisuudhaaf gara jireenya bara baraatti galchuudhaaf ijoollee addaamirraa waanjoo gabrummaa barbadeessee foonsa kukkutee dhiiga isaa dhangalaasee akka inni ijoollee addaam hundumaa fayyisuuf inaaffaa hanga fannootti isa geessiteedha jedhu. Dabalanis akkas jedhan inaaffaan kuni inaaffaa gooftaan keenya inni ittiin salphatee nuti immoo ittiin kabajamneedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hancuufni isaa irratti tufamee akkasumas arrabsoon taane irratti arrabsamee inni garuu akkuma Isaayyaas dursee Isaayyaas boqonnaa 53 irratti waa'ee isaa gaafa dubbatu inni garuu akka hoolaa qalamuuf deemu jecha tokko iyyuu hin dubbanne jechuu waa'ee isaa dubbateef osoo arrabsamuu hundumaayyuu arraba isaanii obsee osoo irratti tufamuu callisee nuuf jecha salphatee nuun immoo gara kabajaatti kan ittiin nu ceesise inaaffaan Daawit inaafe jedheetu dursee barreesse suni inaaffaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ittiin salphate nuti ijoolleen isaa immoo ittiin kabajamneedha jedhaniiru abbootiin keenya. Dabalanis akkas jedhaniiru inaaffaan kuni inaaffaa gooftaan keenya hiyyeessa ittiin ta'e nuti immoo dureessatoo ittiin taaneedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qullaasaa qaraanii irratti fannifamee hiyyeessa ta'e kan ittiin mul'ate nun immoo jireenya bara baraatiif kan ta'u kennaa hafuurummaa isaatiin kan nu badhaase. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mataa isaa irratti akliilii qoree gombifatee nuuf immoo gonfoo jireenyaa kan ittiin nu gonfachiise jireenya bara baraattis kan ittiin nu ceesise inni ofii isaatii akka hiyyeessa ta'e nuti immoo dureessota kan ittiin taaneedha jedhaniiru jechaadha. Inaaffaan kun jedhanitti dabalanis inaaffaan kunii nutis nu nyaachuu nu barbaachisa. Egaa Waaqayyoon haala kanaan inaaffaa akka sanaatiin eega tokkoon tokkoon keenya nu fayyisee jireenya keenya keessatti immoo akka isarraa barannetti inaaffaan mana isaa nu nyaachuutu nurra jiraata. Har'a yeroo mana qulqullummaa keessatti wanni hin taane raawwatamu. Har'a yeroo mana qulqullummaa keessatti daldalli foonii raawwatamu. Har'a yeroo mana qulqullummaa keessatti haala garaagaraatiin namoonni baay'een sanyummaadhaan, namoonni baay'een firummaadhaan, namoonni baay'een isaanii wal beekumsaa fi haala madaalaa foon giddu galeeffateen mana qulqullummaa keessatti waan hin taane yeroo raawwataniif akkasumas immoo faallaa kanaatiin namoota hoolota Waaqayyoo baay'ee mana qulqullummaa keessa yeroo isaan baasan argamu. Kanaaf
mana isaa keessatti waan hin taane yeroo raawwatamu har'allee tokkoon keenya inaafuu fi akkasumas immoo inaaffaa hafuuraatiin kaanee waaqayyoon waan jaalatu akka inni raawwatamuuf akkasumas immoo namoota waan hin taane raawwatanii mana qulqullummaa keessatti daldala biyya lafaa gaggeessan yeroo mul'atan kan ammoo nuti tokkoon keenya illee gahee mucummaa keenya baanee imalli jireenya kiristaanummaa maal akka isheen fakkaattu fi namoota sababii garaagaraatiin mana qulqullummaa keessa ba'an namoota daldala foonii baqatanii too mana qulqullummaa keessa ba'an namoota namatti gufatanii too mana qulqullummaa dhiisanii gara addunyaatti ba'an isaan sana barbaannee gara mana isaatti deebisuun fi tokkoon keenya immoo cimnee mana isaa keessa jiraachuudhaan inaaffaan mana isaa nu nyaatee inaaffaan mana qulqullummaatiif nu yaachisu inaaffaan saboota waaqayyootiif nu yaachisu inaaffaan bara baraan mana isaa keessa nu jiraachisu hunduma keenya ni yaachutu nurra jiraata jechaadha. Waaqayyoon inaaffaa furummaa isaa hunduma keenya irra bulchee hanga dhumaatti immoo cimnee mana isaa keessa akka dhaabbannu hunduma keenya iyyuu nu haa gargaaru. Egaa gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos dursee inaaffaan mana keenya nyaate jedhee Daawit kan dubbachiise sana ofiisaatti raawwatee argame jechaadha. Egaa manni kiristaana keenya waa'ee Mikuraabii wal qabsiistee barootan duratti Mikuraabitti Yihuudoonni ba'anii kitaaba kakuu moofaa dubbisaa turaniiru. Qulqullichi Yohaannis saba warqis waa'ee kanaa yeroo dubbatu Mikuraabiif dubbisa laattee fi mana kiristaanatiif garuu iccitii yookaan immoo ogummaa laattee jedhe. Egaa Mikuraabitti gaggeeffamaa kan ture kitaabilee kakuu moofaa, kitaabilee Musee fi wantoota garaagaraa dubbisuu ture. Akkasumas immoo dubbisuu irra kan darbe jireenyaan kan itti jiraatanii fi iccitiidhaan kan irraa hirmaatan waan tokko iyyuu hin turre jechaadha. Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos garuu mana kiristaanatiif iccitii isaa ibsee ogummaa isaa ibsee fi booda irratti nuti hirmaattota iccitii isaa akkasumas ogummaa isaa akka taanuuf kan Yihuudoonni dubbisaa turan sana nuti garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isatti mul'atee bifa nu hubachiiseen iccitii isaa hubannee akka ittiin jiraannu fi jiraattota mana isaa akka inni taanuuf gooftaan keenya kana nu badhaase jechaadha. Kanaafidha qulqullichi Yohaannis afaan warqeetis Mikuraabii dubbisa laattee jedheetoo isaan dubbisa malee waan biraa akka isaan hin beekne dabalees mana kiristaanatiif garuu iccitii laattee jechuudhaan immoo manni kiristaanaa iccitiin waaqayyootiin dhala namaa ta'ee nama fayyise. Iccitii dubbii fayyinaa ittiin raawwatame iccitii gooftaan keenya dhala namaa ittiin jaalate hammam guddaa akka inni ta'ee fi namnis immoo dubbii fayyinaa isaa raawwachuudhaaf deemsa akkamii deemuu akka inni qabu jireenya akkamii jiraachuu akka inni qabu kiristaanummaan maal akka isheen taate ibsamee iccitiiwwan raawwachuu qabnuu fi deemsa keenya hundumaa waaqayyo wajjin tokko taasisnee ittiin jiraachuu akka nurra jiraatu haala adda ta'e kan ittiin barsiifamudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa kanatti gara mana qulqullummaatti seenee ofiisaatii waan mana qulqullummaa keessatti raawwatame sana hundumaa waan daba ta'e, waan cubbuu ta'e, waan isan gammachiine hundumaa mana qulqullummaa keessa qulqulleessee akka inni baase waaqayyoon har'allee hannaa fi akkasumas immoo waan waaqayyoon hin gammachiisne mana qulqullummaa keessatti kan raawwataman haala garaagaraatiin waaqayyoon kan itti gaddi saboota kan gaddisiisee fi mana qulqullummaa keessa fayyaase kana qulqulleessee mana isaa ishee qulqulleettii taate ishee jireenya lablabdu akkasumas namoota hundumaa hammattee tokkummaadhaan kan keessatti galateeffamu sana hundumti keenya ishee keessa akka jiraannu waaqayyoon hunduma keenya nu gargaaru hanga yoonaatti kan nu gaggeessee kan waliin ta'e maqaan waaqayyoo kan ulfaate kan kabajame nuuf haa ta'u galanni waaqayyoo haa ta'u.